Harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii har'aa taa'een dhimmoota garaagaraa irratti murtoo dabarseera. Manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii isaa idilee 50ffaa irra gaggeeffateen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun dhimmoota 50 irratti murtee dabarseera. Manni marichaa marii isaa idileedhaan murtoowwan inni dabarse keessaa tokko dhimma tooftaa dijitaalaa bara 2030 karoorfame irratti lammaffaa immoo dhimmoota biyyoota biroo waliin dhimma liqaa fi piroojeektii irratti akka ta'edha kan ifoomse. Kana malees Biraazilii fi Afrikaan kibbaa faanas dhimmoota diinagdee fi kanneen biroo waliin hojjechuu akka qaban mari'ataniiru. Itti dabaluun manni maree kun dhimmoota mallattoo sirna elektirooniksiin taasifamu kana booda hojiirra ooluu akka qabu yoo murteessu, qabxii biroon ijoo manicha irratti mari'atee dhimmoota labsii dambii 11/4/1997 fooyyeensa immigireeshinii irratti taasifamu irratti murtoowwan garaagaraa dabarseera. Walumaa galatti dhimmoonni asii olitti heeraman hundi guyyoota murtoo kun darbeerraa eegalee gaazexaa Negaarit irratti bahuun gara hojiitti akka seenamu manni maree ministeerotaa murteesseera. Koongireensiin Federaalaa Oromoo hooggansa isaa Harargee Bahaatti jalaa hidhamee akka hiikamu ibsa baasuun gaafateera. Koongireensiin Federaalaa Oromoo ibsa baaseen hooggansi isaa qaama mootummaan godina Harargee Bahaatti jalaa hidhamee akka hiikamuuf dhaabbilee mirga namoomaa boordii filannoo biyyaalessaa akkasumas hawaasa idil-addunyaaf waamicha taasiseera. Hooggansi isaa Ali Abdallaa jedhamu tajaajila uummataa akka ta'an erga onkoloolessaa 23/2018 akka lakkoofsa Gi'iziitti sababa ilaalcha siyaasa isaa hidhamuu ibsee amma ammaatti mana murtiitti dhiyaatiin jiraachuu kaaseera. Obbo Aliin godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa keessatti hojjetaa herreegaa yoo ta'u sababa ilaalcha siyaasaa qofaaf kan hidhame yoo ta'u amma ammaatti abukaattoo isaa faana akka waliin arginessi ibsa isaa keessatti kaafaa'uun eereera. Itti dabaluunis namni tokko hidhamee yeroo sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuutu qabu hin dhiyaatiin hafeera. Kanaaf dhaabbanni mirga namoomaaf falmu boordiin filannoo biyyaalessaa fi dhaabbanni idil-addunyaa dhimma kanaaf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasisu waamicha taasiseera. Vaayirasii Marburg to'achuuf sochiin geejjibaa godina Arsii keessatti akka hin taasifamne godhame. Babal'ina dhukkuba vaayirasii haaraa naannoo kibba Itoophiyaatti mudate ittisuudhaaf har'a gaafa 28/2025 irraa eegaluun amma torban tokkotti sochiin geejjibaa magaalaa Aarii keessaa akka hin baanee fi gara magaalaattis akka hin seenne bulchiinsi godina Aarii beeksiseera. Dhukkubni kun hammaachuu isaarraa kan ka'e manni barnootaallee kan cufame yoo ta'u dabalataan waan kun dhimma fayyaa hawaasaa waan ta'eef geejjibas dhorkuun barbaachiseera jechuun kan ibsan hoogganaa waajjira geejjibaa fi daandii godina Aarii beeksiseera. Sochiin uummataa maal ta'uu akka qabus gara fuulduraatti kan ibsamu ta'uudha hangawaan kun kan kaasan. Vaayirasiin Marburg amma ammaatti namoota 12 irratti kan argame yoo ta'u namoonni 8 ol vaayirasichaan lubbuu kan dhaban magaalaa hawaasaa keessattidha. Vaayirasiin kun nama tokko irratti argamu kanaan dura gabaasnee turre. Boombiin magaalaa Maqaleetti dho'uun gabaafame aangawoonni miidhaan uumame akka hin jirre simaniiru. Aangawoonni naannoo Tigraay dho'insa boombii halkan edaa magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Addii Haqiitti mudachuu himaniiru. Dho'insa kanaan miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e akka hin jirre kan gabaafame yoo ta'u taateen kun gocha shororkeessummaa itti yaadanii raawwatame jechuun aangawoonni naannichaa ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira damee nageenya magaalaa Maqalee obbo Redaa Ifessahaa miidiyaa naannichaaf akka himanitti dho'insi sun naannoo sa'aatii 4 magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Addii Haqiitti raawwatamuu ibsuun sagaleen dho'insa sanaa jiraattota naannoo sanaa rifachiisuu miidhaa namaa fi qabeenya irra ga'e akka hin jirre garuu himaniiru. Obbo Redney taateen kun itti yaadame kan qindaa'e ta'uu ibsuun dhaabbileen nageenya naannoo fi magaalaa namoota gocha kana raawwatan itti gaafatamummaa seeraa akka fudhataniif qorannoon adda baasan to'annoo jala oolchuuf hojjechaa akka jiran himaniiru. Kanaanis qorannoon jalqabamee erga xumurameen booda uummataaf ni ibsamaa jedhaniiru. Itti dabaluudhaan ergasii Maqaleetti taateewwan akkanaa biroo kan hin uumamne ibsuun jiraattota nagaa fi tasgabbii naannoo isaanii eeguuf tattaaffii akka taasisan tasgabbaa'anii dammaqinaan akka naannoo isaanii eeggatan qaamolee nageenyaa waliin akka waltumsanis waamicha dhiyeessaniiru. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa hin simadhu jette. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota
wayita ammaa waraana keessa hin jirre irraa gara biyya ishiitti baqatan akka fudhannee ibsiteetti. Mootummaa Yuugaandaa lakkoofsi baqattoota biyyattii gara kitila 2 ga'uu fi deeggarsa arjoomtotaa hir'achaa waan jiruuf kana booda natti hin dhufiinaa jetteetti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi baqattoota Yuugaandaa mootummaan namoota biyyoota waraana keessa hin jirre irraa dhufaniif dahoo ta'uu dhaabeeraa jedhaniiru. Murteen kun addatti baqattoota biyyoota yeroo ammaa waraanni keessa hin jirre jedhee maqaa eera keessaa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa kan ilaallatudha. Haa ta'u malee biyyoota maqaa eerama kana keessatti waraanni deemaa jira. Biyyattiin baqattoonni iddoo osoo walirraa hin cinne gara sanatti baqachuun lakkoofsi baqattoota akka malee dabaluu fi faallaa kana immoo deeggarsi arjoomtoota irraa argamu yeroo yeroon hir'achuu hordofee biyyattiin murtoo kan akka fudhattu taasiseera jedhan akka ministeerichi himanitti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi baqattoota Yuugaandaa akka ta'an Hilaarii Oneek miidiyaa biyyattii Deelii Moonitaritti akka himanitti mootummaan baqattoota warra kanaan dura dahoo argatan duubatti akka hin deebisne himaniiru. Haa ta'u malee kanneen haaraa biyyoota eeraman irraa dhufan akka hin simannee qondaalonni kun himaniiru. Akka ibsa ministeerichaatti murteen kun warra duraan Yuugaandaa seenan ni ilaallatu. Baqattoonni biyyoota eeramanii kunneenis biyyattii keessa jiran bakka jiranitti deeggarsa barbaachisaa argachuu akka itti fufan ta'uu ibsameera. Haa ta'u malee deeggarsa arjoomtotaa biyyattiin amma qabdu gara doolaara kitila 100tti gadi bu'eera. Bara kana ammoo doolaara kitila 18 qofaa ta'uu ministeerichi himaniiru. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kan maangolomnaa turtii gaarii isiniin jenna.